Akkam nageenyi sanbadhaadha hordoftoota waabee miidiyaa oduu Seepteembar 2021 ka guyyaa kamisaa saniin geen namni saniin gahammoona abbaasii qophiilee keenya yeroo cufa argachuuf chaanaalii keenya sabskiraayib godhuu hin dagatina saniin jeen amma gam odeeffannoo teen ka guyyaa har'aatti san dabarsine. Odeessi keenya qaraamataa waraanii bilisummaa Oromoo duul kibba Oromiyaa fi Wallaggaa Bahaa keessa gaggeessaa jiruun waraana mootummaa irratti kasaaraa guddaa dhaqqabsiisuu ibsi. Waraanii bilisummaa Oromoo hagayya 8/2021 irraa jalqabee duul bobbaa lolaa bifa addaan gaggeessaa jiraachuu fi iddoo garaagaraa loltoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuun gandoota hedduu to'annoo jalgalfachuu ibsuu isaa gabaasuun keenya yaadatama. Woboon ammallee duulli jalqabam kun kan itti fufu ta'uu ibsuun guyyoota lamaan kan lol humnoota waraan mootummaa fi loltoota isaa jidduutti gaggeeffameen zoonii kibbaa fi Wallaggaa Bahaa keessatti humnoota mootummaa irratti miidhaa cimaa dhaqqabsuu dubbii himaan waraan bilisummaa Oromoo idil addunyaa ibsi. Haaluma kanaan zoonii kibbaa godin Gujii Bahaatti hagayya 31/2021 Cibraan Lagdambii fi Cibraan Odaa Adoolaa waliin ta'uun aanaa wadaraa ganda heebba guddaa jedhamu keessatti waraan mootummaa gandaatti bobba'e irra taleellaa raawwachuun magaalaa gandichaa to'annaa jalgalfachuu beeksisi. Haaluma wal fakkaatuun Wallaggaa Bahaa keessattis lolli cimaan godhamaa jiraachuu kan beeksisu waraanii bilisummaa Oromoo hagayya 31/2021 waajjira poolisii aanaa Sassigaa irra taleellaa banuu fi hidhamtoota siyaasaa 100 ol kan mana hidhaa keessa dararfamaa turan hidharraa baasuu ibsi. Lola Wallaggaa Bahaa kanatti konkolaattonni FSR 3 humnoota mootummaa fe'atanii gargaarsaaf garsanatti birmatan. Osoo achi hin gahiin haleelamanii kan barbaadan yoo ta'u aduwaareetti humnoonni mootummaa guutumatti aanaa Sassigaa gallakkisanii baqatuun hidhamtoonni siyaasaa 100 ol gallakkifaman. Bulchaa magaalaa Gannatii Taayyee fi hoggana biiroo nageenyaa Dassaaleny Eebbiyoo dabalatee bulchitoonni magaalattii humnoota nageenyaa waliin baqatanii kan deeman ta'us gabaafame. Waaree booda sa'a 2 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ammoo sa'a 8 humnooti nageenyaa ukkee keessatti konkolaataa namoota dhuunfaa dirqisiisanii fudhachuudhaan humnoota mootummaa madaa'anii fi du'an karaa irraa guuranii gara Naqamteetti geessuu kan eegalan yoo ta'u boodara konkolaataa fe'iisaa 2 fi ambulaansiilee 3 madoo fi reenfisaanii fudhachuu gabaafame. Waaree booda sa'a 4 akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'a 10 fi walakkaatti humnoonni mootummaa konkolaataa 3 fi oraalii tokkoon fe'aman mandar 3tti woboo irra taleellaa kan banan yoo ta'u yeruma sanitti guutumaa guutuutti kan daareffaman ta'uu dubbii himaan idil addunyaa woboo ibsa baaseen beeksise. Hooggantoonni Baha Afrikaa Abiy Ahmed lol dhaabee gar mariitti akka deebi'u gaafatan. Bulchaan Itoophiyaa torbaan muraasa darban gar biyyoota garaagaraatti imaluun alatti hooggantoota biyyoota biroo waliin ammoo bilbilaan kan mari'ate yoo ta'u hooggantoonni Baha Afrikaa kun Abiy Ahmed lol dhaabee gar mariitti akka deebi'u gaafatanii jiru. Odeeffannoo kan bal'inaan Muhammad Aminiitu qindeeffate. Hooggantoonni Baha Afrikaa Abiy Ahmed lola dhaabee gara mariitti akka deebi'u gaafatan. Bulchaan Itoophiyaa torban muraasa darban gara biyyoota garaagaraa imaluun alatti hooggantoota biyyoota biroo waliin ammoo bilbilaan mari'atee jira. Daawwannaa fi marii muummicha ministeeraa biyyi kun mariiwwan ji'oota darban taasifaman irraa adda ta'ee fi naannawa Itoophiyaan itti jirtutti aangawoota biyyoota gahee ol'aanaa qaban waliin taasifamedha. Xumura torbaan dabree Abiy Ahmed biyyoota Yuugaandaa fi Ruwaandaa erga daawwatee booda biyyatti deebi'uu waajjirri muummicha ministeera Itoophiyaa himee jira. Bulchaan Itoophiyaa hooggantoota biyyoota kanaa waliin marii waloo fi naannawa Baha Afrikaa ilaallatan irratti mari'anne jedhe. Haa ta'u malee gadi fageenyaan dhimmoonni irratti dubbatan hin ibsamne. Itoophiyaan sababa waraana kaaba biyyattiitti hammaateen wal qabatee ijoo dubbii addunyaa erga taatee oltee bubbulteerti. Sababa kanaanis waldhabbiin uumamee fi lolli dhaabbatee mariin akka hiikamu keessumaa biyyoota lixaa irraa dhiibbaan itti cimee jira. Haaluma wal fakkaatuun hooggantoota gameeyyii biyyoota Afrikaa sababa lola kanaatiin cimsanii Abiyyi qeeqaa turan jidduu pirezidaantiin Yuugaandaa Yoweri Museveenii fi pirezidaantiin Ruwaandaa Pool Kagaameen adda dureedha. Pirezidaantii Museveniin ji'a 8 dura hooggantoota naannoo Tigraay waliin mootummaa federaalaa araarsuuf qophii ta'uu ibsee ture. Haa ta'u malee Abiyyi waamicha Museveenii diduu isaatiin Yuugaandaa mufattee akka turte gabaafame. Haaluma wal fakkaatuun pirezidaantiin Ruwaandaa Pool Kagaamee miidiyaa irratti saba tokko kaan irratti kakaasuun biyya guddaa akka Itoophiyaa bulchuun hin danda'amu jechuun kallattiin Abiyyi qeequu isaa hordofuun biltsiginnaa dallansiisuun ni yaadatama. Sana boodas hooggantoonni Yuugaandaa fi Ruwaandaa beekamtii fi bilchina siyaasaa qaban itti fayyadamuun biyyoota lixaa waliin Abiyyi irratti dhiibbaa godhaa akka turan ibsame. Kanaaf daawwannaan muummicha ministeeraa Abiyyi kan tibbanaa dhiibbaa biyyoota kanaa ofirraa ittisuuf kan xiyyeeffate ta'uu mala jechuun xiinxaltoonni siyaasaa ibsan. Muummichi ministeeraa Abiyyi dilbata dabre gara Yuugaandaa imaluun pirezidaantii biyyattii Yoweri Museveenii waliin sa'a muraasa eega wal argee booda
Gaafasuma gara Kiigaalii ce'uun pirezidaantii Ruwaandaa Pool Kagaamee waliinis wal arganii jiru. Ibsa waajjira muummicha ministeeraa irratti hundaa'uun miidiyaaleen mootummaa imalli Abiyyi gara biyyoota lamaanii godhe bu'aa qabeessa ture jedhan. Qorataa fi hayyuun siyaasaa baha Afrikaa Profeesar Rashid Abdii garuu Abiyyi Keeniyaa irraa utaaluun gara Yugaandaa fi Ruwaandaatti imalus waan milkaa'ee hin fakkaatu. Museveenii fi Kagaameenis akkuma Uhuruu lola dhaabiitii maritti seeni jechuun jala sararanii itti himan jedhe. Gorsaan ijaarsa nagayaa dimokiraasii fi heeraa kan ta'ee fi biyya Neezerlaandis kan jiraatu Dr. Adam Kaasee mariina biyya hooggantoota Afrikaa waliin godhaa jiru deeggarsa argachuuf ta'uu akka malu hima. Itoophiyaan hanga ammaatti hawaasa biyyoota lixaa irraa dhiibbaan ishee mudataa ture. Afrikaa keessaa deeggarsa argachuuf haalicha sirriitti ibsuuf tahaa jedhe. Waraanni kaaba biyyattii mariin akka hiikamu yoo ta'e karaa Afrikaanota akka ta'uuf natti fakkaata kan jedhu Dr. Adam biyyootni alaa jidduu galuun isaanii waan hafu miti. Kanaaf Afrikaanotaan furmaata akka argatuuf deeggarsa argachuuf jedheen yaada jedhe. Abiyyi Ahmed gara Ruwaandaa fi Yugaandaatti osoo hin imalinis dura Kamiisa dabre pirezidaantii Suudaan Kibbaa Salvaa Kiir Mayaardiit waliin Finfinneetti mari'atee ture. Karoorri biltsiginnaan diiyaaspooraa ilaalchisuun baafatti saaxilame. Karoorri biltsiginnaan diiyaaspooraa Oromoo deebistee of jalatti hiriirsuuf baafatti gamanumaa fashalayaa jiraachuun beekame. Bulchiinsa Abiyyi Ahmed lol biyyattii keessatti qabsiisu hordofuun kufaatii gama hundaan ergaa jiruu fi gaaga'am siyaasaa fi diinagdee Itoophiyaan keessa lixxe bahuudhaaf yaaduun akkuma bare karoora hamaa faallaataa baasee socho'aa jira. Lol saffisaan guutuu biyyattii waliin gahaa jiru wal qabatee keessumattuu diinagdeen biyyattii waggoota 20 asitti halkanaan dura hin mudatiniin bukutaayuu dhaabbileen faayinaansii fi diinagdeen addunyaa kanneen akka IMF beeksisaa jiran. Akka gabaasa IMF'tti qaala'iinsi jireenyaa kufaatii birrii yookaan immoo infileeshinii fi sharafni alaa keessumattuu doolaarni dhabamuun rakkoolee hamaa gama diinagdeen biyyattii mudatan jidduu muraasa ta'uu ibsame. Biltsiginnaan rakkoolee kanneen jidduu sharaf alaatiin kan wal qabatu furuuf yaaduun maqaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa fi dhaaromsaatiin maallaqni guddaan diiyaaspooraa warra Itoophiyaa irraa gamtaammaan bayyanaa fi namoota birootiin walitti qabame Abiyyii fi biltsiginnaan rakkoo hamaa keessa kan galche ta'uun beekame jira. Kunis taammanyi fi aktiivistoonni Amaaraa doolaar miliyoonaan lakkaa'amu kan walitti qaban mootummaa federaalaatiif osoo hin taane faannoo milishaa fi liyyuu haayilii Amaaraa cimsuuf akka ool jechuun mootummaa naannoo Amaaraa kennuuf murteessuu isaaniitiin ta'uu maddeen gabaasan. Kanuma hordofuun biltsiginnaan OPDO namoota akka Biraanuu Leenjisoo gara Ameerikaatti deebisanii erguun diiyaaspooraa Oromoo isaan irraa baqate ijaaruuf yaalaa jiraachuu torbee dabre waabee miidiyaan gabaasuun ni yaadatama. Birhaanuun karoora Abiyyi Ahmadiin itti kenname raawwachuun dur mata duree walii galan alaa galan jedhuun miira uummataa madaaluuf itti yaadeet yaada jedhame miidiyaa hawaasummaa irratti maxxanse. Dhalattoonni Oromoo irra hedduun biyyoota alaatti argaman guyyoota lamaan kan yaada mootummaa biltsiginnaa gama ergama Abiyyiitiin dhiyaateef daa'ima summiin makam jechuun cimsanii balaaleffataa jiran. Namoonni hedduunis gama miidiyaa hawaasummaatiin yaada isaanii ibsataa jiru. Birhaanuu Leenjisoo nam jalqabuma Abiyyi waliin ta'uun tokkummaa Oromoo diiguuf carraaqaa ture qofa osoo hin taane dhiheenyuma kan miidiyaa irratti bahee Oromiyaan yoo diigamte dantakoo miti jechuu isaa eeruun baargame jechuun halkan tokkoon tokkummaa Oromootiif nam cinqamuuf fakkeessuun isaa karoora biltsiginnaa hama of harkaa qabaachuu isaa mul'isaa jechuun balaaleffatan. Aktiivistoota Oromoo yaada biltsiginnaa kan hadheeffatanii balaaleffatan jidduu tokko hayyuun seeraa fi xiinxalaan siyaasaa Dr. Heenok Gabbisaa ergamaa biltsiginnaa kanaaf kallattiin deebisaa yoo kennu akkan jedhe. Dr. Heenok Gabbisaa dura dubbii ilmaan Oromoo fi hayyoota Oromoo akka hidhamaniif akka shariika mootummaa biltsiginnaatti shoora taphattirraa haa eeggalluu jechuun yaadisaa eeggala. Dararan maatii meeqatiif sababa akka taate namoonni miidhaman ni beeku. San hin dubbannu jennee afaan qabannee itti dhiifne. Garuu waa'ee marii hayyoota Oromootiin gaafa ati as baatu callisneetuma ilaaluun nam rakkisa. Waa'ee marii hayyoota Oromoo booda itti deebina. Lammaffaa akka bakka bu'aa mootummaa biltsiginnaatti kallattii qabsoo si baasu filattee irra jirti. Kallattiin sun ammoo kallattii diinummaa saba Oromoo akka ta'e waggoota 3 dabre irraa kaasee waan hubatameedha. Kanaafuu waa'ee waliigaltee hayyoota Oromoo ilaalchisee namni bakka bu'aa mootummaa biltsiginnaa ta'e kamuu bakka yookaan immoo staandingii qabachuu waan danda'u natti hin fakkaatu jechuun yaada isaa itti fuuf. Heenok itti dabaluudhaanis garbiroon miidiyaan ati hoggantu maallaqa miliyoon hedduun baajati bahee fi wayita dalagu gambiraatiin ammoo OMN meeshaa qabu mara mootummaa ati bakka buutuun saamame shororkeessummaadhaan himatame Oromiyaa keessaa ari'amee biyya ollaatti gali. Hoggansi isaa kaan man hidhaatti sobaan ugguramanii kaan ammoo biyyarraa ari'amanii jiraatu. Kanaafuu marii hayyoota isa kam odeessitaa jechuun Birhaanuu gaafata. Dr. Heenok dhumarrattis Birhaanuu fi miseensonni mootummaa biltsiginnaa waggoota 3 dabran yakka hamaa fi dararaa garjabeen Oromoo irratti raawwataniif
itti gaafatamuun alatti carraan Oromoo sossobanii offaan hiriirsuu cufamee jira jechuun shiir biltsiginnaa saaxil. Dr. Birhaanuu Leenjisoo ergamni diyaaspooraa Oromoo burjaajessu Abiyyi irraa fudhate kun gamanummaa jala fashalaa hordofuun karoora isaa kan lammaffaa Ameerikaa keessatti hojii barbaadachuu irratti kan cichi ta'us odeeffannoon arganne addeessa. Hordoftoota keenya odeeffannoon har'aaf qabnu kanuma qophii keenya biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa turaa saniin jedha.